Akkam jirtan hordoftoota Joonamaa Entertainmentii hundi keessanuu ani egaa maqaan koo Yoonaas Waagaayitiin jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Haramayaa waggaa lammaffaati. Har'a waan ajaa'ibaa filadhee dhufeetiin jira. Innis seenaa fiilmii Jiisas fiilmii jedhamuuti. Kara tokkollee hin deeminaadha. Hamma dhumatti daawwadhaadha. Na wajjin turaadha. Waa durraa barattanii. Egaa jalqabatti YouTube chaanaalii Joonamaa Entertainmentii yoo kana yeroo jalqabaatiif yoo jala dhuftanii raattan subscribe bakka godhaan subscribe godhaadha. Sanboota viidiyoo kana osoo laaluun eegaliin duratti like godhaan daawwachuu eegalaan isiniin jaa. Egaa namni amantii kiristaanaa hordofa amantii kiristaanaa ta'e fiilmii Jiisas fiilmii jedhu kana ilaaluun ni jira jee yaadu. Fakkeenyaaf nama yeroo baay'ee yeroo dheeraa dura amata dheeraa duraan ilaalee gaafa silkiin guddoon dhufeen silkii xiqqoon ilaalee amata hanga ta'e hin beeku. Isinis yeroo laaltan yoo yaadattan komentii jala barreessaa. Kallattumaan gara seenaa fiilmichaa kanatti deemnaa gara hanga dhumatti kara tokkollee hin deemnaadha. Hamma dhumanna wajjin tura. Fiilmiin Jiisas fiilmii jedhamu kun gaa macaafa qulqulluu wangeela Luqaas irratti hundaa'uudhaan barreessaa Baarnet Beyin jedhamuunii fi daayirektaroota Peeter Saayikas fi Joon Kirish nama jedhamuun akkasumas dhaabbata Kaampaas Kiruusede of Kirist yookaan Kiruu jedhamuun qophaa'ee bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti daawwannaaf kan dhiyaate yommuu ta'u, booddee garuu dhaabbata biliyeenartichaa Biil Biraayit Jiisas Fiilm Piroojeekti jedhamuuf kennamee dhaabbanni kunis amma akka abbummaatti hoogganaa kan jirudha. Egaa fiilmiin kun akkuma seenicha isinii dubbisetti barreessaa wangeela macaafa qulqulluu wangeela Luqaas irratti hundaa'ee gara fiilmiitti barreeffama gara fiilmiitti iskiriiptii kan barreesse barreessaa Baarnet Beyin jedhama. Daayirektaroonni fiilmichaa Peeter Saayikasii fi Joon Kirish jedhamanii pirooduuserri yookaan immoo akka manaajeratti fiilmii kana waa hundi hoogganaa kan ture Joon Heeymaan jedhama. Sanboota gaa dhaabbata akkuma isin dubbise dhaabbata Kaampaas Kiruusede of Kirist yookaan Kiruu jedhamuun qophaa'ee bara 1979 akka lakkoofsa Awurooppaatti daawwannaaf kan dhiyaate yommuu ta'u booddee garuu dhaabbata biliyeenartichaa Biil Biraayit Jiisas Fiilm Piroojeekti jedhamuuf kenname. Dhaabbanni kunis amma akka abbummaatti hoogganaa kan jirudha. Fiilmiin kun gaa hanga ammatti addunyaa kana irratti riikardiiwwan gurguddoo firii lama qabatee kan jiru yommuu ta'u, riikardii tokkoffaan fiilmiiwwan addunyaa kana irra jiran keessaa fiilmii afaan hedduutti hiikamee ilaalamee ta'uudhaan yommuu ta'u, afaanota addunyaa kana irra jiran 7,000 ol keessaa gara afaan 2,100 olitti hiikamee akka ilaalame ragaan ni agarsiisa. Keessattuu gaa Itoophiyaa qofa keessattuu afaanota hedduutti hiikamee jira. Fakkeenyaaf akka tiraajii baay'ee gootu ni odeeffama. Anaafis waa godhime. Gooftaa koo inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii? Ulfina kee beessa godhaa leela. Pilaasatti deebisa. Kun bulchiisa isaati hoo? Namichi kun balleessaa isa ajjeesisu hin hojjenne. Kanaafis egaa reebamee haa gadhiifamu. Ayyaana kanatti hidhamtoota keessaa nama tokko nu hiikuun dirqama keeti. Barbaan nu hiiki. Barbaan nu hiiki. Barbaan nu hiiki.
inni afannifamu. Si, si, Levin. ዳጦስ ማለዳ gara afaan amaaraatti kan ilaalamee jiru. ጌታ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ሲሄድ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው የደህንነትን መንገድ እንዲያሳያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥትም እንዲያስተምራቸው ይጠይቁት ነበር። ይህ ሰው በእውነት ነብይ ነው። ጌታዬና አምላኬ ሆይ አድነኝ። ጌታ ሆይ እውነተኛውን መንገድ አሳየን። ሕዝቡም ኢየሱስን እንደ አምላክና ጌታ መቀበል ጀመረ። በኢያሪኮም ዘኬዎስ የሚባል ቀራጭ ባለጠጋ ነበር። ኢየሱስን ሊያይ በሾላ ዛፍ ላይ ወጣ። ያ ቀራጩ እኮ ነው። ዘኬዎስ ሆይ ፈጥነህ ውረድ፣ ዛሬ በቤትህ ውል ዘንድ ይገባኛል። በእኔ ቤት ነው? በሱ ቤት ማን ሊገባ የሚወዳለ? ስሙኝ፣ በእጄ ካለው ሀብት ከፊሉን ለድሆች እሰጣለሁ። ማንንም ሰው በሐሰት ከስሼ እንደሆን 4 እጥፍ ጨምሬ መልሳለሁ። እኔ አላምንም። ቀረጥ ሰብሳቢ ቀረጥ ሊመልሰን ይቻላል አይመስለኝም። እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነው። ዛሬ ለዚህ ቤት በርግጥ መዳን ሆኖለታል። የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን መጥቷልና። gara afaan sidaamatti kan ilaalamee jira. mootichi Yesuus waamamino waammaa fanote sutami hunni sayikke barra reyotenni ka'i techono lubbotennino qaalesi ragisa hira hasir'anno. Yesuus togo yaanno kaa'onna heeshsho aneeti anenni ammananno reerono lubbotenni heeranno. mootichinki Yesuus reyotenni ka'in kunni lame kume diro sa'ino techono lubbotenni heere wodaninni ammantannosirra haaro heeshsho aanno. tenne daga jajjabba moote reyote gooffino addi addi doogonni heeshsho woyyeessitara ka'inori reetino. mootichinki Yesuus kayinni lubbotenni no. isi aannotino haaro heeshsho horontanni addite. ilamasino addite qullaawa seemo maarami ilamasi maganu qaalii kulannonke. heeshshosino addite mitto cubbono diloosino heeshshosi maganunnite cubbiweelo qullaawa heeshsho heerino. loosino xagge bayrate sokkasino addite maganu baxille aanno gatono aanno maaho yite macciishshitannosira na gatisaanchisi gede assite adhitannosira baala haaro heeshsho aanno sokkasi godaninni adhitannori baalu haaro heeshshonna hexxo heedhannonsa. masqalu aani reyosino addite iimanna uulla kalaqino magani mannu baali cubbo baatara mitto beettosi Yesuus Kiristoosi tedagasoyi. gara afaan guraageetti hiikamee ilaalamee jira. የጌታ ኢየሱስ ሬሳ አረፈሞም የነበሪ መቃብር ባዶ ኮነም ነበር። በሰቀሉ ሦስቱም አዮ ተሞት ተነሳው አሁ በሕይወት ይኖ
ተደህን ባሮቲ ይመጣየን ይሾ ኢየሱስ ራሰው ዙሆም ባለ ትንሣኤም ሕይወት መዲት ነው። ማንም በዲያምን ቢሞትም በሕይወት ይነብሩ። ጌታ ኢየሱስ በሞት በተነሳ ኪትሽ ዓመት ያህል ተትለፈም አሁን ያል ኢየሱስ ሕዝብ ሊወድዲ ተኩልም ይበልጥ ማለቅና ከፍ የባለ ሥልጣን ያለን ባለም ይወዳደር የሌለን ጌታን ባለፊት ትውልድ ቡርሚ ኮረም የነበርም ያለም መሪዎች ነበርም በሞት ተለይሙ። ገዢዎች፣ አስተማሪዎች፣ ሳይንቲስቶች፣ ፈላስፎችና የሃይማኖት መሪዎች መጠሙም ነበር በሞት ተለይሙ። ኢየሱስ ግን አሁን ሕያው ኮነም ይነብሩ ኳም ባለም ተነበር ሚሰቦች ተኩልም ልዩ ሰብ ነበር። ወወለድሙ ልዩ ነበር። ቅዱስ መጽሐፍ ተድንግል ማርያም ወወለደው የውደኖ ንባሮትሙ ተሰቤት ልየ ነበር። በንባሮቶ ውሽጣ መለኮታዊ ኃይል ነበረቦ ባለመኛ በነበረቦ ጊዜ አትም ኃጢአታዩ ዘይ በቅድስና ይነብር ነበር። ባለም ማንም ያሉ ዘየን ታምራት ያትዥ ነበር። መልእክቷንም ልዩ ነበር። ይኳ መድኃኒት ኮምና ጌታውም ለቂበል ሙሰቦች ፍቅርና ምረት የቡ አጂስ የንባሮት ሞጨም ያትዡ ይኳ መልእክት በሰላም ጎን አጂስ ነባሮት አጂስ ተስፋ አጂስ የንባሮት ዓላማ አትግኝም። በመስቀል ተሰቀለም ወሙትሙ ልዩ ነበር። ያወኝ ኪትሽ ዓመት የሰማይ ንጉሥ የዓለም ሕዝብ ለውዘየና ኃጢአት መሥዋዕት ይኮንኮም ቁኒ ባይ ዮሐን ኢየሱስ ክርስቶስ ታለምይ ላኮ ለደም ትብል ሞቶ አናውሊስ ጋፋኖተ ኤዱቲ ከሜል ዓለሜ ጅራ namoota addunyaa kana irra jiran riikardiin lammaffaa gaa filmiin kun riikardiin tokkoffaa inni qabate afaan hedduutti hiikamee ilaalamuudhaan afaanota amma isin dubbise kana afaanota 1700 ol addunyaa keessa jiran keessaa gara afaanota 2200 olti hiikamee ilaalamee jira. Riikardiin lammaffaa gaa filmii addunyaa kana irra jiran keessaa filmii nama hedduun daawwatame yommuu ta'u namoota addunyaa kana irra jiran biliyoona 8 ol keessaa gara nama biliyoona 5 ol ta'uun kan daawwatame yommuu ta'u daawwannaa immoo gara biliyoona 8 ol ta'u kan qabudha. Sababni isaatis namni tokko yeroo hedduu deddeebi'ee yeroo tokko yeroo 5 yeroo 10 yeroo 20 bira deddeebi'ee waan laaluuf jechuudha. Kaayyoon filmii kun qophaa'eefis gaa seenaa Iyesuus Kiristoos kiristaanonni macaafa qulqulluu irratti barreeffamaan beekan bifa viidiyoo fi bifa fakkiitiin akka ilaalanii fi amantii kiristaanaa addunyaa guutuu irratti babal'isuudha ture. Waan ajaa'iba namatti ta'u hedduun taatota filmii kanaa yookaan aktoroonni persentii 90 ol kan ta'an hordoftoota amantii kiristaanaa hin ta'inii fi namoota amantii hin qabne fa'aadha ture. Filmicha hojjetanii xumuruudhaaf gaa yeroo sanitti doolaara Ameerikaa miliyoona 6 ol kan itti fudhate yoo ta'u garuu galii hanga miliyoona 4 qofa argatee ture. Sababni isaatis kaayyoon isaa galii argachuu yookaan immoo bu'aa irraa buufachuu waan hin turinii fi iddoo baadiyyaatti natsaa ilaalamaa waan tureef hojjetanii xumuruudhaaf amata dheeraa itti fudhatee ture. Sababni isaatis filmichi amantii irratti kan hundaa'ee fi filmichi of duuba deebi'ee wantoota yeroo dur ta'e kan macaafa qulqulluu irra jiru waan ibsuuf ture. Keessattuu waraabbii filmichaa qofaaf ji'a 7 kan itti fudhate yommuu ta'u egaa waraabbiin isaas irra baay'een isaa kan gaggeeffame Israa'elitti ture. Taatonni ijoon filmichaa 254 yommuu ta'an taatonni ajaabii yookaan ajaabii tawaaniyaan immoo 5,000 ol kan qabudha. Sababa filmii kanaa qofa hanga namni miliyoonaan lakkaa'amu gara amantii kiristaanaatti akka dabalan ragaan ni agarsiisa. Seenaan Jiisas filmii gaa kana fakkaataa hamma matti waan hojjetaniif galatumaadhaaf viidiyoo biraatiin hanga deebinutti